Ahmad maakii irratti qabi. Amma numartinu amma Maal jechuu? lola labsaan jiru waraana labsaa jiru. Wanni isin beeku qabda. Gosh naagalee Lola osoo hin taane Waan gootan dhaggeeffadha. Jaarsota dhaggeeffadha. Jaarsota yaani waan isaan jedhan. Arraba isaan oofan dhiisaa isin ijoolleen arsii wallaahi laazim jaarri jechuu afaan isaaniitu hin beeku beektanii hangaroo irra caala. طيب أفاني ندربينا شمران جلسة ربي ما في جداتي جلسة بقى متى كان بيكتني تومتي الراغورا مي جلسة تدوبتينا نورا جلسة تشوفها جداتي ربي ما في جداتي كيف جدتي سبب أرمو في جداتي شمران أرسي جلسة بقى جلسة جداتي مي جلسة ندوتو كنيس بدي ما جلسوا بربوتو ما ليو بيكتلو Ahmad. Oi. Carraan akkanni bu'aa maal jechuu isaa 24 Ayyee dubbadhishi. Namni yoo laafe namarra jettanii yaada beeka maal jedhise. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Tokkoffaa irratti yeroo dubbannu hundi kennaayyuu masmaraanaa dubbannu akka wal duraa duuba seenne walirratti illee haasawuu osoo baanne ana akka kiyyatti wanni jechuu barbaadu akka intala arsee takkatti olola garagaraatiin akka miira keessa isin hin galchine yaani ololli tanaan durallee nurratti hojjetamee hin beeytanii nama hin ajjeesan jedhaniitiin akka itti maxxansanii namni kenna osoo nama waa beeku nama sammuun waa hundaan barate osoo ta'uu baate achirratti silaa warra dhiigaa nu godhuu barbaadanii jechuudha. Kana keessa namoota hedduu diina hedduu qabna. Mana namaa yeroo seentan maawutii godhachuu baradha. Akka seentan namni carraa isiniin kennu. Maawutii godhachuu baradha. Diina hedduutu jira beektanii kan nuti ofirraa hin beekne kanuma koomee keenya jala jiru jechuudha. Kanaaf yeroo haasofnullee yeroo namni dhufeetiin waa nutti himellee waa tokko addaan baafachuudhaaf adeemu. Tokkoffarratti uzzeettaniitiin ebaluun ajjeesan yoo isiniin jedhan mijaa namarratti fudhatina. Innahu lubbuun namaa qallaaliidhaa miti. Lubbuu namaa baasuu jechuun waan xiqqaadhaa miti isinii galee. Inni har'a walloon nama ajjeeste maali jedhamee fuula teessuma walloon nama ajjeefte yaadaa walloon nu goota. Kutaa Oromoo kudhanii keessatti 11ffaan nu sadarkaa tokkoffaarra akka waamamu ka jette walloon dhuguma gootummaa isii ta duraanii ta warqituu sayyoo ka qabaatu taate fiddee akka samoonni miidiyaarra hojjettu irratti miidiyaarra hojjettee isinitti argisiistu. Sanii achitti walloo abbaa fedhan ka jarri akka amaarri dura isaan ajjeefte fidanii yoo isaan isinii laxxafan hin fudhatina. Dhiiraa miisaan hojjetaaranii miti. Ufanii liiv irratti akkuma liiv irra jammaree miibe liiv marra haa xumura. Kan hojjetan abboo soba amma ka biyyaa faa fidanii laxxafanii arsi kan meeshaa dhukdhukkoodhaan san kan waan biyyaa waa mara dhugaa seenaa dubartiin teenna waa mara dhugaa seetanii gabbaatanii hafuuran baasina. Yeroo baay'ee ni Kingi walloon kanumaan isin gaafadhani. Maayikiin irraa qabadhu walla isaa tokko as keessa ture namalleen arrabsine walloon nama ajjeestee jirti isin yoo jedhan akka liiv irra jammartanitti liiv irratti isin haa fiddu angorsa. Hirmijaa hin fudhatina. Habibti kingi wallooni dhaggeeffadhu. Kingi walloon nama ajjeecha yoo barbaadan jechuudha. Amaara yoo taate malee obboleessi fi akkamitti amma bara ajjeesan kana isaan fayyadaa ture asii. Isiin hageeffattu hawwiin. Kallisa atillee gabaabsi gaa lubbu. Ani bari isin jaaladha bar. Wallaahi shamarran tan hin jaaladha bar. Wanni ol isin galchuufan. Isiniif jirra wallaahi. Dhugaa dubbachuuf sobuun haraam amma. Nu haadha gowwaa warri wallollee. Nu jaaladhullee nu jibbillee ani kan isinii dhaame tanuma akka shamara takkaatitti lammaffaan immoo tuyyuu dhaamsi ani qabu jechuudha. Dubartiin manaan malti dubartiin mana teetti akka rabbiin itti wajjabeetiniin ala gadi bahii wajjadhu akka dhiiraatitti illee loli jedheen dubartiidhaa miti dhiira. Kanaafuu nuti mana teenna waan hojjette wajjadha wanna asirrallee baanee nu lallabsiisuun qabu tammoo asirra baatee lallabdee kutaa namaa dhooftee akkas minaamina jettu sun shamara arsiitii miti arsiillee bakka hin buutu achumatti nu beekaa isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum. Nama tokkoon arrabsinaa dubartiin teenna nama tokko ijoollee walloo nama tokko dubartii teenna taatanii dubartii arsee taatanii
Wanni martuu La haadha arsee irraa gadi baatanii nama tokko na arrabsina. yeroo takka. Amma kan Daqiiqaa muraasa dubbadhu ishee abdii. itti jirru amma gara maraayyuu nageenya labsaa jirra. Nageenya jibbinu nageenya hagu. Isinillee akka dhaamsaatti shamarran ta'een akkasi komandootti kana booda komantii badaa komantii fokkataa waa'ee wallollee dhabamsiidha dhaaba. Warrillee akkuma amma keessa wallo jiru kanatti yoo nagaa barbaadan gara maraayyuu gabbaa'ee nagaa labsa. Nuti laal amma yoo jaarsummallee ilaalame wal qixatti kalaalama. Akka amma jarri bakka hin taa'e dhufanii nama hin taa'e dhufanii kuni amma duuba nu deebisa ammallee maali jennaan namni martuu malaayikaa miti. Jarris nama nutis nama akka dhiiraa lollee walitti garsiifne amma wal qixa jirra araarri ka dhugaa bu'a taanaan namni agartee haa jibbu hin jiru yoo shayxaana taate malee. Kana waan ta'eef amma marti keessanuu ka dhuftan waa'ee nageenya habuu irratti qofatu godha. Maaliif jennaan dhugaadha miskiinni gara maraayyuu miidhamaa jira. Miskiinni namootu gartee. Kiingi walloon kun meeqami kana marrabsaa yeroo jalaa siin agarreen. Nuti akka arsiisitti akkasi komandutti haadhaa sun dhagaa. Bobbaafatu amma dhiiguma keenyan akka gorfaatti ramnu dhabne lafatti nu qaban jennee ta'e gatutti jirra. Nama re'ee dalagatu. Barkanaa jedha amma nagaa labsaa gara maraayyuu nageenya labsamu miskiinni akka hin daranamne nuti fakkeenya isin haa ta'an akka kunoo mucaan ijoollee xiqqoo san nyaachisee baasee kunoo qajeelchaa jira san sayirraa fakkeenya fudhattanii. Wallaahi ijoollee arsii waan jabaa hojjetaa jirti wallaahi samoonii kan. Kaleellee akkasii gaddiisan. Mucaan akkasii fidisan isinillee sayirraa laalaa waan qara dabre kaa'ammaa acha. Durii irratti ijoollee wallooti akkuma kanatti fiddeela. Ijoollee wajjin dalatu dhaqaa namni biraa irraa waa jeetti ergeeti ijoolleen ati gotta jettee noo feete. Barsan musin jedhamu arraba qara dabrellee isiillee nu arrabsitanii akka inni goota jedhe namni gaafa walitti aaree gabbee wal arrabsa muka walitti kaaya. Amma wanni dabre dhageeffadha. Hawaan jaarsonni jettu furlee dhageeffadha ilham. Amma miskiina muti miidhamaa jira keessatti. Jaarsummaan of lallabame amma silaa kaleessa sumata dhaara dhiigee dhuga. Of lallabame. Ani amma miidiyaarra amma reefu bahe jaarsummaan of lallabamuutti jira silaa araara kaleessitu dhiige. Waa so tokkoffaasi barakiida. Waliin dhootinoo naafisii wajjin nyaanne. Labsiin akka taree kalee dhugaadhaan diinee kalee akkamitti araara hin ta'u. Kalee wal qixa ta'uuf diine kaabboo wanni akkasitti maraadhee suuraan kiyya gara deemuuf maal. Walloon isa maqaa abbaa waraanaa jira silaa yoo warra ta'u jedhoo. Arsiin duraan adaba beeti adaba hanqiftanii ammunoo isin muka kennan muka isin kaayanii maarre harkatu harka baase. Barammaas adabaan hin ta'anii gaa walloon agartee akkam ta'eef araaraa irra hin jiraatu gaa walloon araara rabsutti hin agarre nama araara rabsu kaamumaan isinirraa dhagaye. Giddiidhaa siin jedha bar giddiidha bar. Jaarsonni walloo muka itti cabsina jette teenna. Dhageettee akkitti fudhatte jaarsonni walloo namni kenna tokko gabbee dhageeffadha boo. Abdii amma akkas jedhu san sodarraamee gabbee wallaahi jaarsonni walloo hin fuute abdii masanuu sitti maan. Humna qabdee bibi. Maal taate? Dhugaa rabbi. Ahmad dhageeffadha enu. Ati nama tokkoffaa waan nurraa gorsitu shamarran dhageeffachuu barbaachisaa. Dubartii dhalaan walitti ugaali loo dhiiraa dhaabbatu. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Bakka maatii qabadhu wallo isin hin tuqani. Aboo shamarran dhiisaa kalaas mee jecha waan jedhina dhiisaa isin dubartiin silmaa nama waa jettan isin. Dubartii waan yoo dhageettu nama natti deemte mana banattee waan feetee haasofte Ahmad dubartiin as keessaa haasoftu si waraabee tiktokii fooloo irra jirtu wallaahi tiktokii meeqarra si argaa. Viidiyoon cufattu waan. Kaleedha mi'a maal sila garam cufanna yoom of quba qabna yeroo haasofin. Ani of quba yoom qabu yeroo haasofin. Shanitti si argaa irra dhugaa rabbi. Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam. Hayyee. Nuri aku fitatet. Taraan kiyana fakkaata. Ammoo seentemu. Anka jedhu bas amma wanni ta'ee jira miti. Hakaaf jiraadha dubbadhu hakaaf jiraadha dha jarraan abboo as keessa turteetti hakaaf jiraadha heetu san. Banne asuma keessa dhuftee wallaahi dhiifamu. Baraan boote dhiisa abboo raksina. Naas keessa wanni kun naan taane jechi kun sigalee gaqqabummaan wanni kun laallamee fudhatamee sigalee kara seeraatiin
imbaasiidhaan deemame imbaasii soqamame wanni kun wanni gaara marfaa fi fiifaa siin jedhe osoo gaafa soqamuu jammaramanii jarri gaara sanii gala uummanni. Baru namni waa dalagu kun bar awwala waa qopheeffatee dalaga wanni inni qopheeffatu duuba waa qopheeffatee dalaga calliseen dalagu. Sigalee ani yoo si barri kana waan seenan abboo moskootii kanaan utaalee waa dalagadha sigalee yoo dalaguu ka barbaadu taate waan san. Kanaafiyyuu inni amma waliigalteen sila uummanni jedhu kun ana naan taanee jedha sigalee itti fufaa jira itti fufuun kun yoo dhaabate ana gammachiisa garuu dhaabaan jiran. Galatoomii ayyee Solomoon yeroo dheeraa turte warri kun dhiifama naa godha yeroo dheeraas ture achi booda ziyaada siif kenna naa obsi Solomoon baay'ee taas. Galatooma dhiiroo yaada babbareedaan as keessatti qabu yaada ilmoo namaarraa nama barateerraa argamuu qabuudhaan as keessatti haasa'amaa jiru. Maaliif obboleessi kiyya nuti safuu beeknaa kanaaf waan hunda callifnee irra dabarraa eeyyee bareeda dhiiroo wanni Oromoo irraa eeggamu sanaadha. Baalagee waa'ee bilginnaa namni hojjettu Oromoo bira safuu hin qabdu Oromummaadhumayyuu hin qabdi jennee itti moggaasuu hin dandeenyu sana. Gaarii goota maaliif tokko ibidda qabatee waggaa bahe tokko bishaan qabatee yoo bahe nageen jidduu sanitti bu'uu danda'a. Baga akkas gootan galatoomaa isiniin jedha. Amma kan biraa obboleessi kiyya madda yaada tokko kaaseera. Sheekonni warri araara kana buusuu danda'an jaarsoliin kiyyaa gadi baatee araara kana buusadha jedhe tokko. Oopshiniin lammataa immoo kun yoo ta'uu baate imbaasii biyyattii beeksisadha aragamanii achi keessaa yaa'anii jedhe. Gaafa sana kaa'eenyu dabalata miskiina isa hojjetadheen biyya ba'a jedhee as taa'ee biyya isaa seechee warra haadha isaa dadhabdu abbaa isaa dadhabdu gargaaru santu argamee ba'a jechuudha fi nageenya wayyaa waan jedhu sanatti deeme malee sana gochuun salphaa ture jechuudha. Suni gaafa wanta akkasii tarkaanfiin akkasii raawwatamu guutummaa guutuun Itoophiyaa kan jedhamtu achi keessa kan jirtu muluun argamtee yaatee jedha isteetii jirtu mararra. Isa kana beekuu danda'uu qabna. Warri achi keessatti yakka akkanaa kana hojjettan kana beekuu danda'uu qabdu. Irraa gadi buutanii raawwattanii obboleewwan keessa wajjin araara jidduu keessanitti buustanii uummanni kun akka tasgabbii argatu gochuu qabdu. Kan dalagatu dalagatee gara biyya isaatti nagaan akka deebi'uu danda'uu qabdu dhiiroo. Biyya ormaa keessatti allaatti wal nyaachisuun kuni seenaa xuraa wallos haa ta'u arsiis haa ta'u achi keessatti wal taragdanii gaafa nyootanii seenaa xuraa dhalootatti akka yeroo ammaa kana mililikii armaaf harka nu mura jennee seenaa xuraa san haasaa jiraachaa jirrutti dhaloota darbee seenaa xuraa ta'a. Ishii kana dagachuu danda'uu hin qabnu. Nuti Oromoon madaa baay'ee waan qabnuuf madaa akkasii sana ofii keenya walirratti raawwachuu hin qabnu ijoollee. Kanaaf dhaabbannee of ilaaluu danda'uu qabna. Ijoolleen warra wallooti isaa taatu ijoolleen arsiitti isaa taatu. Sun obboleewwan ilmaan haadha tokko ilmaan abbaa tokkooti. Maaltu wal si nyaachisa? Tokko yoo dogongoraa ta'e dogongoraa sana barsiiftee dogongora irraa gara sirriitti deebisuu danda'uu qabda malee yakka akkasii raawwachuu hin qabdu. Kanaaf sheekonni gara gamaatti jirta warra walloos jirta warra arsiis jirtan waltaa gadi ba'aati. Ijoollee keessan jidduutti araara buusadha akka jaarsi asii kaanii dhaabbatanii akkanatti kadhatasiin jedhe sana isaa sunis maaf callistu jechuun barbaadaa galatoomaa ulfaadha. Mee waan tokko rispoondii godha dhiifama loosan kenna. Ani dubbii jedheef illee waan there is no another choice yoo dhabamee jedhe is going to happen garasitti deemaa jechuudha. Sirriidha beemadda kiyya sirriidha wanna xiyyeesse sirriidha san fudhadheera oopshinii lama bichaa qabna yoo ta'uu baatte dirqama gara sanitti deemamuun ni dirqama ta'a jechaadha. Dirqama ta'a kanaafuu osoo dirqama san bira hin geenne gadi bayaniitiin akka ciisan kanaa miti they are too late jedhaa jira an barbeeyta gadi bayanii halkanii guyyaa iyyuu qabanii addunyatti iyyuu yoo ifii dadhaban addunyaarratti iyyataniitiin ilma Oromoo bakka jiru mara addunyaa community jiru mara keessatti iyyatanii waan kana dhaabsisuu qabanii ka jedhu deemee ammootu is going to happen deemeetiin kaman jedhe kanatti galaa yoo dadhabameetiin jedhe ka jedhu jecha abshinii duraattuu choice guddaa qabaa so yoo abshiniin marti run out ta'eetiin jedhe kanatti galaa yoo dadhabameetiin jedhe ka jedhu jecha abshinii duraa Dhugaadha yaadni keessan bareeda galatoomaadha dhiiroo nageenya buusuudhaaf irratti hojjedhaa isiniin jedha galatooma fayyataa. Leenca sheekuu dubbadhu leencaa kenni leenca sheekuu. Okay galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Hayyee baga nagaraatanii dubbiin guddatti fardatti fe'anii jedhanii safuu qabnaa safuu keessaa dubbiin nu baaftee aarree miira keessallee seennee himayyinaa. Uma furmaata dhabnee bakkuma maratti gandatti waan jedhamu kanallee dubbiin haalaa baanaan nama kalee gandaa mikutaan beeyin illee dubbiin garas irkisaa jirti
haalli dalagame haalata nama jibbisiisuu fi fokkata jamaalina dhaaree lolu kun dheengadda waan inni jechaa ture jamaal baga aare jedhee itti kolfa ani gaafsa miiraan dubbadhaa inni gaafsanii gara nagayaatti harkisuu fi nau'ii waa afaaniin dubbatu nu afoo dhaabbataa ture har'a inni nu aaree dubbiin hammaannaani safuu sana afaaniin dhaye waan nurra dalagan san nu dubbachuuyyuu safuu fi nuun toltu jedhee nu mormaa ture nu afoo dhaabbataa ture dubbadummaan ta'ani jecha gara badaa akkanan fudhanne kanaafi dalagaan dalagame dhiiroo waan takku waan silaa namni irra deebi'ee yoo irra deebi'an goromsi kasoon kajamaa baso yoo jedhaa oolan weedduun hin bishoofti jette Oromoon waan obboleeyyan teenna jette silaa irra deebi'uun baay'ee gaariin qabu haa ta'u maagara dubbii namaa yookaan argitee mormuu yookaan gargaaruudha dubbiin araaraa ka jedhamu kuni ani yoo waan araaraatiif jiraattan galatooma ulfaadhaa isinillee biyyaaf yaaduun keessan kaleellee dubbanneerra Jamaal Faallee quba qaban bakka hundatti warra Suudii irratti dubbiin ka dalagamuu qabu warra Suudii irratti warra Suudiitiin dalagaa waan kana akka obboleessi kennaa asii maddaan amma jedhe kana uduun dhufin dubbiin isin ilaalti ijoollee kana qabaa seeratti gama lachiyyuu dheessa walaa walloo walaa arsin jedhina hiyyeessi nagaan haa dalagatu ka daa'ima fi kushiinaan baadu dabbaatee guddifataa jiru haa guddifatu ka dhagaa baatee daa'ima guddifataa jiru haa guddifatu osoo shortaan biyya san seenee iyyannoon kun gara ambaasii dhufee ajanyi mootummaa bayee gaara san hiyyeessa kenna yaasin hiyyeessa baara irraa baaraaf qurxummii irraa hafee dhufe badhee sanitti tumanii ashawaa nyaachisanii kophee nyaachisanii rabbiin kee astaghfirullah safuu qabnallee shari'aan kennallee nu daangessa waan akkana ani rabbikum al'aala ka jedhe fir'oomna qofa dhageennu fir'oomna malee ana rabbikum al'aala ka jedhe yoo jiraate yoo dhageettan addunyaa kanarratti natti hima an akka dhagayetti haala akka seenaa keessa dhagaye fir'oomna qofa ana rabbii keessa jedha ummata jechisiise ummata miilanaa kana dhagaye kana waan ta'eef dubbii miira keessa bahuun illee yoo hin baana jedhan miira si deebifti ilmi namaa walabummaan nu bade maqaan nu bade akkasi koomandooti kana dhibba jedha hadha dhiisii borus hin dubbadha ani nama kutaa 11 guyyaa tokko addaan fooyee beekuu miti kaayoo kiyyattillee aadaa kiyyattillee garuu amma hore waan gudeedameef na dhagame ani obboleessa kiyya ka gudeedame waan ta'eef anallee oduu arganii akkasuma gudeedan oduu karaa san dhufe osoo rakkoon karaa san na fide jecha kanaafi afaaniinillee hin dhiifne jedhanii dubbitu nama hin dhiifne boru gara dubbannuun hin qabnu wanni sin qabattan ijoolleen si koomando dubbii kana jabaadhaa jechuu kiyyaa miti wanta kana hidda isaa yoon kutini boru nam tokko waliin dubbachuu hin dandeemtu isin ummata gudeedamee ofirraa nama baasee hin dandeenyeen boru arrabamni kenna akka baxabaasaa mililikaa gadhaa harma mureef harka muree morma muree jedhamee xabaasaa akaakayyuu abaabayyuu kennarraa dhalannee itti guddanne irraa bahuu dide kana akka nurraan baane wanni kun akka nurra ta'u akka hin taane akka nurraa gadi bu'u wanni kun akka nurraa dhaabatu namoonni sun jalqaba seerayyoon iraanin araarri wayitu gaara sanii bu'ee Suudiin nagan argattu osoo dhallee warri feesbuukaa irraa iyyinu kun araarsine boru dhalaa irraa walitti deebitee yookaan wal loltee borullee balaan sun ol ka'a namoonni kun gara heeraatitti yoon dhiyaatin akka obboleessi kennaa si irraa maddaa mo'eennu namni jedhamu kun dubbii ifaa bilisaa dubbii dhugaa dubbii karaa itti deemaartu lafa kaayan har'a dalagaan jenne deemee dubbiin achitti deebi'a achi dhufaa jira gaafa achi dhufee ummanni tokko ka iqaamaa qabu biyya san keessatti nafu ijoollee Suudii warri amma sheekota ta'e warra iqaamaa qabu ta'e warra achi keessa namni garuu nama jalaa dhagahu hin jiru sheerriyaa dheengada akkas jedhanii liibii wayii kalee jala yoo seenee jedhu sheekonni jaarsummaaf dhuftan ijoollee garagadhaanu kana Ramboot xiyyeeffannoo keenya nuti akkuma dhiigalaa ijoolleen argee jechuudha. Kana yaada bira amma ijoolleen arsiidha yoo fudhatte asli jala yaati. Gaafa rakkoon takka dhufte asleetti. Ijoolleen Jimmaa gaafa rakkoon takka dhufte mana Mubaarak Musammaa yookaan Abdii Geetaachoo dhaqxii jechuudha. Akkasumatti illee ijoolleen wallootiis akkas taanaan mana Abdii ijoollee meeqamaa jira. Amma Abdii lukkicha kana lukkicha Abdii maaree tokko sandeetii qabaatee nama qooli bituu miti bakkuma takka taa'ee maalii hogganfatee ijjala tamqaalii isaa godhaa jirti jechuudha.
Kana caalaa nuti xiqqeenyi nama tokko namaan gasii nama tokko nama jala yaa'u namni gasii tokko hin qabnu nuti. Nama akkana jala hin qabnu. Hiitu uffata nama tuffata. Gasii namaa dhatee kursii namaa uwwifti. Namni gartee namni fooloon guddifatu shamarran argeeti dabbaas baas jeeni gaafa kursii sii ilaalatee namni 500 faati jira dhumnaan gulii gad darba jechuudha. Gad darba firra. Abadan dhalaa walloo takka wallahi takkin jirtu. Dhalaa walloo tamtuutu qullaa dhaabbatee jira isaa lalisa dhalaan teenya bifachi dayitee. Radisa, ifi baca dari tadi bodoh sih jualnya tanya daya makara dia tu akan menghudu hudun namni folon goda tus huddu mana harman larar gedi qasam billah jalatanis jibbitanis tan furatanis kanamni arabsu kayo namni arabsis dake folo goda tu jechu qasam billah gura khiya kanani dage naddo narge yoti arabsite folo sigoti arabsi nama jo'un qasam billah gura khiya ni dage ni beita wallahi ifi naddo isani achi gara galani isin nama arabsu nama tum nama wajo jala deitani himbohina jala kobla follow yo raqabatani rakhafadda dema jani naddo isani tinjechu tenyatu afam bante harkatu yoo namni nama arabsu jiraate yoo namni nama isaanii arabsu jiraate yoo namni famous isaanii mataa gad deebisee arabsu jiraate maaliif wanni kuntaa jaanii achirraa gara galanii yaadan illa zalalam nuti qoyme yoomma iftaanee jiraanne amma fakkeenyaaf famous nuti qabnu yoo jenne tokkoffaa ibsa abbaa jaalalaati takkaffaa hamza hajiiti lammaffaa ibsaadha isaan kanaa akkaataa itti xiqqeessanii fi akkaataa itti namaa gahu gunu ya namale akkaataa itti isaa wanta jennu inuma wallahi hinjiru wal hindageenyu wal quba hin qabnu bakka silaa nama faarsan bakka silaa waa irraa baratan san dhiisanii bakka hudduu isaaniitiin daldalan namni dhaqee achi jala taa'ee jira dhiirtii teenyaas dhalaan teenyaas rabbii jaa waan kanarraa ibsusanidha isin nama ta'a jiraadha of ta'a jiraadha walloo qaamaanas baatee fuulaanas baatee nama arrabsitu agartanii isin harabdee malee yeroo takka obsaamee maali waan jira Fafi yeroo tokko obsime mordee mana mordee jirraame mana mordee kana follow godhaadhaati. Deebi'aan olina. Muut gorodhaa nama mana mordee kana waan dabareetti dhiisaadha. Mana mordee kana amma rakkoon qabanii asaayituma daqiiqaa takka kana duumti. Mana mordee kana amma follow godhaadha. Gara tokkummaa ijoollee teenyaa kanarratti akka ajandaa biraa mordee torbaan kanaaf dhiisi. Kan khiyyatti jechuun waan dabarerraa haasa'u faayidaa hin qabu lamaananyaa maali ni beektaa? Maal waan dabaree abbalisa khiyya waan ammatti jiru irraa haasa'u jira ammaan tana keessa dhaqaniiti dubbachuu jiranii waan amma dabaree hin dabarree bartuun ammattuma jiranii waan ammatti jiranii. Amma waan kana namu amma keetti na duratti illee nama ijoollee beekamaa jira nama meeqaa jira amma waan kana keessatti nuti illee waan kana irratti xiyyeeffannee hundinuu akkana wal beekuuni akkana wal dhiyaatu uummata miidiyaa gartee gama hundaatiin warri wal beeku warri miidiyaa gurguddaa illee qaba ijoollee hargee nama beektan hundi keessanuu keessaa irratti waltanii isin tuffatanii namni isinii gartee ammaru jiru si jammar dhugaa rabbiyaan nama gartee nama tuffannee goota ajaa'ibaa Hamzaa irraa hin kaase dhugaa rabbi Hamzaa irraa hin kaase. Amma nama tuffanne gurbaas yoon ta'in guutuun durriyyeen gartee ibsaan jette kunis winnaa tuffii namaa jirutti hin jiru maakilleen daran hundinuu warri feemus daran kana keessaa hundinuu waan nu laalanii miti callisa nuti isaan kanama warra kanaatti dhiifnee mootummaan keenyaa nuti ijoolleen biyya arabaa keessa jirtu qoftiin garuu yoo xiqqaate yoo ijoolleen gito kan Itoophiyaa bintiitti qabnu gargaaru rakkoon qabu san maallaqa wal gargaaran jenne wal jala yaanee qaalii walii fuunee waa'ee gartee tokkummaa keenyaa gajjabeessinee bakka nuun fakkaan akkan dhayne bakka nuun waan eegamne akkan seenne dubbii nuun afaan hin malle akkan dubbanne waan bakka nuun hin malle akkan dhaabanne bakka suuraatti hawuun taa'e akka ittiin kaane jechuun waadaa keenya waan nuti barbaadaa jirru waan kana xiyyeeffannoon keenya ijoolleen Harargee qofa maaliifi namni kursii nama jala qabu jiru nuu jara keenya haa dammaynu sanuu yoo xiqqaatte beekumsa nuu isaanirra qaba haasa'u nuu irraa dandeettii nutu irra qaba haasa'u nuu irra danda'a haasa'u nuu irraa tola dhugaa dubbachuuf yoo dhugaa dubbachuuf haasa'u ni gattoole ijoollee Harargee irraa tola yoo haasa'u haasa'u dandeettii qabaannaa Harargee irraa tola dhibbaan amanaa kana abbaan fedhetti amanaa kana jechuudha. Kan osoo gandummaan jenne nuti kana keessatti xiyyeeffannoo ammaan booda wal jala yaanee wal dhaquu qabna amanaa kana achitti. Muresi afaanii qabeeti maamma kana wanta kan nime carraa kan nime. Gama keenyaa hudduu bayyaa Zola tuufe. Firaan bilchaa jira. Anillee akka yaada mataa kiyyaatti. Ayi. Anillee akka yaada.
Maamma shabaqaan si qabu jira. Shabaqaan si qabu jira. Shabaqaan si reeffadhu. Shabaqaan isaati moo kiyyaadha? Laa keetii miti maammeeti. Samiira jirta? Abdoon kun marra takka illee dubbanne Hamid Hamid. Hamid yoo mudi beekin jira tolchi. Shabakum wa rahmatullahi wa barakatuhu obboleeyya. Jechi isin irratti haasa'uu jirtan dhugaadha. Nah, wanti qaba shabaqaan akka qacam godhee galaksa. Shabaqaan si qabu jira. Jechi isin irratti haasa'uu jirtan dhugaadha. Mee gabbuu yoo qomaa mee gabbuu yoo shabaqaa torba gabbuu shabaqaa torba. Maammi si ol deebisa gabbuu. Gisee gabbuu ol deebisi faafi. Abduu welcome bagana gaanu tabibi. Bagana gaana idan habibi. Assalamu alaikum انت شنو؟ وعليكم السلام. Biiftuun kana maa jarraan kanina biiftuun turtee jirti. Ayyame maara jirtan. Amma dhage Abdoo waan jechaa jiru ni beekta. Nuti kun yeroo baay'ee kursii nama jala qabu jirra. Yeroo baay'ee ministeera maataa jirra. Yeroo baay'ee osoo dandeettii qabnu, osoo haasa'uu dandeenyu, osoo barreessuu dandeenyu, osoo dubbisuu dandeenyu waa meeqa waan wallaalummaadhaan namni keenya rakkataa jira. Si galee? Kana keessa wanta kanarratti xiyyeeffachuu qabna. Amma keessaafuu lola ijoollee wallootii fi ijoollee arsii kanarratti osoo uummanni hayyuun isaanii nurraa dhaabbadhaa jechaa jiru, osoo uummanni isaanii ijoolleen baatee kutaa hargee nu seenaa jechaa jirtu, ijoolleen keenya keessaa mul'achaa jira. Ijoolleen hargee bakka dhaabbanne keessiif darbaa jira. Osoo rabbi sodaadhaa nu idduu seenina isin ijoolleen hargee jechuu jiranii idduu seentee dhaabbachaa jirti. Osoo namni jibbaa jiru maaltu haasana maaltu isaan naqe tunis dubbiidhaa qabi. Gaafa gartee osoo bakka isaa irra feeramin idduu dhaabbatti. Osoo namni tokko isaan ijaamin beekaan isaanii akkas wallaalaan isaanii akkas kana caalaa bakka namni jibbu kana yoo irraa feegan maaltu rakkoo qaba. Yoo irraa feegan bakka namni rakkoo qabu maaltu rakkoo qabaa jechuu jira nuti. Yoo bakka kanarra dhaquu ooltan miidhumtanii hiduutanii amma gaaf tokko gartee namni gisee dubbatu hedduu takka nama miidhan gaafa maammee tokko mucaa maammee beeka abbaa waan sana eenyu beeka maammee san maammee oomaa jiru san mucaan yeroo baay'ee duraanuu oololaa ture naate hedduu takkatti amma isu gisee inni garagalee mucummaa sun amma gisee gara isaan rabsa yoo maa kanaa ture yoo inni maarsii waan kana haa dhaabbatu jee maaltu isin gee arraba mucaa san tokkotan jechuudha. Kana keessatti arrabni nurra haa dhaabbatu namni nama arrabsaa jiru haadhaan nama arrabsu akka isaan nama tiiktaakiin keessaa nama arrabsu ijoollee harargee qofa dammaqina keenya kana bakka jirru kana haa iflaallu haa immadaallu bakka dhaabbachaa jirru bakka oollu bakka bullu maaf kanaaf shawwataa jirra jechuudha. Amma keessatti nuti qaroomii keessaa ijoolleen harargee kan lafaa haa jiru nama dubbisuu danda'u nama haasa'uu danda'u nama deemuu danda'u nama dubbatullee dubbii irraa tolu jechuudha. Kana keessa gisee jennu osoo لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتوا كم في أكيسني بقى جراتني. فيليس نما نرفسين نما ياد الرافورة دقيقة تكتك كنا في قدين دربنا نما نرفسين أكمل في دنام نيوش نما نرفسيتا. هيا كونوا أما زاتي مزاتي رباتي من أجيب بدا. بدأ كذا ديما ولو بقى هولوتين جرتوا دكا أجيب بدا. Bakka hoolotiin jirtu imalaki mootaan hoolaan madhattu dhaqi hirriba keessaa kaasii fidi. Yaani finna fidiitii dhageeffadhu fidiitiin finna namni fida namni fakkeenyaaf yoo ati arrabsite mucaa jirraa jedhu san ol galchaa na bira hin jira jechaa jira argaan jirtani kaata barreessina irratti. Mucaa jirraa jedhu san nama arrabsuu osoo hin taane nama yaada jirraa jedha si galee kaata barreessa jala kanatti jechuudha. Nama yaadni jechuudha. Ila dhageeffadha yaada irraa fuudhaati daqiiqaa takka jechuudha daqiiqaa takka kennaa fi gadi fayyadamaa jechuudha daqiiqaa takka qofa. Ayyee kottu ayyee yaada sirraa fuuna qoy yaaduma kana nu xaffashee bara boleessa kiyya yaaduma kana feenu bara walla yaaduma kana qofa irraa kottu meesii jirraa mee baalaafis tokko barreessa namni irratti gadi qabaa garuu ani agarre. Salaam alaikum. Waalaikumsalam.
Achi na bal'isa bookaata sin jala taa'ee isinitti oliyyaa mi baara ifadheetiin gara biraa deemu jira iyyuu. Bal'isi. Nama bomaan tana. Taate isin irratti barreessa. Follow godha. Bani ayyee bani. Share godha abbo share godha addunyaa bata kala. Kaamera ofirraa banaa qoy. Hin banini. Share godha ummata yalla. Share godha. Yalla hojiin eegalamee jira share godha. Let's go. Tokko fida. Dafa nama kuma tokko irratti asii habaa'u. Inni fooloo qabamee kun mucaa fooloo isaa as baasa laalla. Follow godha hundi keessan. Follow godha hundi keessan. Follow godha share godha. Follow godha. Walloo yen dhufte follow godha. La ilaha illallah. Meme. Qoy viidiyoo ofirraa banee isinitti achi baasaa qoy. Viidiyoo bani. Hiitee namicha hambaa hiitee. Hiitee bicha.